Anifu akan usimatanin jamii kunuga karaa isaati isin dabarsan. Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa dhuunfaa kiyyaati kaniin abbaa fadhe afeeree abbaa fadhe dhiisu ana hooduu isinimu tokkicha baadiyyaati. Godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaa keessatti sangoonni 14 wal loluudhaan osoo ichi wal guysanii ganda tokko keessatti qibaa baadhaa abdii cabsuudhaan ganda guututti abaar buuse ja'an. Haaluma kana warri ganda kana miti miliyoona 17 qalachuudhaan foon bakka walii taa'u dhabe ja'an. Kaleessa magaalaa Booranaatti mukkeen hiriira ba'uudhaan qottoon akka ajjechaa nurraa dhaabdu jaanii gaafii mirga kaasaniiti jiran. Qottoon naamiti jallaa keessanii jechuudhaan basaastuun faradduun jala deemtuun qottoo obbo Daafkaan to'annaa seeraa jala ooleeti jira. Oduu mushuttu biraanu qaqqabe. Adde injireen meeshaalee waraanaa fudhattee bosona naannoo mataa rifeensa gurraacha keessa seenteeti jirti. Itti gaafatamtuun adda bilisummaa rifeensaa obbo Filaan taankii afaan 10tiin hinjireerraa namoota 85 ajjeesuudhaan 15 akka madaam BBCtu gabaase. Biddeenni ba'an kan qalamshiisha magaalaa Awwadaayin durfamu poolisii humna addaa Hulbatul Marakiin qabamuun isaa dhaga'ameeti jira. Haaluma kana biiroo saanaa keessatti qoratamanii mana hidhaa afaanii gara guddichatti hidhamaniiti jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu keessatti harrichi maqaansaa Wish jedhamu yoo diinni gara maleedhaan dhufees kilaashillee dhabu dhiiticha kiyyaan simbiraan jira jechuudhaan qeeroo teenya jajjabeesseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu biyya alaas qabna. Konferansiin ispoortii addunyaa godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa iddoo madarasaatti eebba taasisaniiti jiran. Eebba kanarratti kan dhiyaatan pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Aadde Haati Abdii haasawa taasifteen ispoortiin jaalala, ispoortiin nageenya, ispoortiin fayyaadha jechuun dubbataniiti jiran. Haaluma kanaan dargaggoon magaalaa Awwadaa ispoortii tana araada adda addaarraa bilisa ta'anii akka barsiisaa boonsaa fakkeenya fudhatanii baratan pirezidaantiin kun dhaamaniiti jiran. Oduu kana kan gabaase Aljaziiraa ganda Usmaanirraa odeeffanne. Kabajamtoota daawwattoota keenya ogummaa kaameraatiin qeessinii wajji ture Abdalla Gubeedha. Ana qopheessaa dhiyeessaan tokkicha baadiyyaatiin qophiilee hafa wajjin